Attamoltan sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee kan har'aaf qixeessineen marsaa shaniif pireezidaantummaa Keeniyaaf dorgomanii kan hin milkaa'in Raayilaa Odingaa boqochuu imalli konkolaataa naqamtee giddaa hawaasa gatii kaffalchiisaa jiraachuu deddeebiidhaan konkolaataa irratti tarkaanfii fudhachuu lubbuu nama baay'ee al takkaatti galaafachuu birrii miiliyoonaan gaafachuun kun irra deddeebiidhaan ni mudata. Utaalloon cimaa tibbana Itoophiyaa bakka garaa garaatti mul'achaa jiru maali? Kutaawwan Oromiyaa ta'e kan Itoophiyaa bakki tokko keessatti xiqqooshii tatamsaa waan jiru fakkaata. Innis immoo kan eegan erga ijoolleen gara mana barumsaa deebitee. Odeessaalee gaggabaaboo dabaaluun sagantichaa Firaa'ol Balaay dhiyeessaa nu waliin tura. Uummanni Keeniyaa gaddarra jira. Ministeerri muummee duraanii fi hoogganaan paartii mormituu beekamaan Raayilaa Amoloo Odingaa umrii waggaa 80tti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Aslii Galgaloo gabaasa qabdi. Siyaasa Keeniyaa keessatti sochii guddaa taasisuun kan beekamu dureen siyaasaa kuniin aangoo pireezidantummaa fi marroo shan dorgomuullee imilkoofne yeroo adda addaatti bu'aan filannoo hatamuun injifannoon isa jala hatamuu himataa ture. Odingaan jiru siyaasa isaa keessatti hordoftoota onnatoo fi amanamoo ta'an hedduu horate. Deeggartoonni isaanii akka malee Raayilaa jaalatu. Maqaa masoo baabaa yookiin abbaa agwaamboo gocha waaqa jechuu yookiin tingaa tiraaktara jechuun waamu. Maqaa tiraaktara jedhu filannoo bara 1997 irratti yeroo hirmaatan mallattoo paartii isaanii turerra kaa'uun kennameef namni tarsiimoo bocuu fi uummata qindeessuun beekamu kuniin hordoftoota hedduu gara siyaasa isaanii fiduun michuu baay'ee horate. Namoota sadarkaa olaanoo jiran qofa don taane gad bu'ee hawaasa idilee waliin michummaa uumachuun jaalala uummataa horate. Waggoota fi rogeessa demokiraasii ta'uun hojjechuun isaa biyyattii keessatti riifoomiiwwan akka murteessoo ta'an akka mirkanaa'an taasise. Tokkoffaan sirni demokiraasii paartiilee hedduu hamate kan bara 1991 dhugoome. Kalammataa heermootummaa haaraa bara 2010 ragaa'e. Dhimmoonni gugurdoon biyyattii irratti ijaaramte kunneen bu'aa Raayilaa Odingaa Keeniyaa keessatti Raayilaan hidhama siyaasaa yeroo dheeraa manidhaa dabarse. Sababa mootummaa Abbaa Irree paartii tokkoon bulirratti qabsoo taasisee fi bara bulchiinsa Daani'eel Arap Mooyi yeroo lama bara 1982 akka 1988 fi bara 1989 akka 1991 hidha ture. Jalqaba bara 1982 yaalii fonqolcha mootummaa taasise jedhamuun hidhame. Taateen kunin akka biyyattiitti maqaan isaa beekamuu fi ka'umsa ta'e. Raayilaa Amoloo Odingaa Amajjii 7 bara 1945 abbaa isaa Jaramogi Oginga Odingaa irraa dhalate. Abbaan isaa akka Keeniyaan walaabummaa gonfatuu fi qooda olaanaa gumaache. Biyyattii fi pireezidantii taana jalqaba ta'uun tajaajila. Raayilaa Odingaan maatii siyaasaa hordofan keessatti waan dhalatanii fi bulchiinsi biyyaa maal akka fakkaatu argaa guddate. Raayilaa Odingaan dhi'een kanaa uummataatti mul'ate hin beeku. Kun ammoo fayyummaa isaarratti shakkii fi gaafina uumamuu taasise. Jiddum kanaatti obboleessi isaa Obbo Odingaan as ba'uun Odingaan xiqqoo dhukkubsachuun Indiyaatti yaalamaa akka jiru ibse. Raayilaa Odingaan roobii onkololeessa 14 bara 2025 kibbi Indiyaa magaalaa Kochi jedhamu keessatti dhibeewwan taasisa mudateen qabamuun erga hospitaal seeneen booda lubbuun isa dabre. Gorsaan olaanaan dhimmoota Afrikaa Arabaa fi Baha Gidduu Galeessaa pireezidaantii Ameerikaa Masaad Bools waldhabdee Masriin hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti kaastu furmaata akka argatuuf Waashingtan deeggarsa barbaachisu akka gootu ibsan. Hirphaa Gammachuu. Waldhabdeen dhimma hidha haaromsaa irratti dhiyaatu karaa siyaasaa otoo hin taane mala teeknikaatiin furmaata argachuu qaba akka jedhan gorsaan pireezidaantii Trump dhimmi laga Abbayyaa dhimma pireezidantichaati jedhu. Kun bu'uuraan dhimma haala teeknikaatiin ilaalamuu qabu waan ta'eef furmaata nama hundaaf hojjetu adda baasuudhaaf carraaqaa jirra. Keessumaa tooftaa teeknikaa fayyadamuudhaan jechuudhaan Bawulos miidiyaa Al-Arabiyaatti himan. Waldhabdeen kun Masree Sudaanii fi Itiyoophiyaadhaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'uu ibsuudhaan hidhichi xumuramee sirnaan eebbifamuu hordofee amma dhugaa ta'eeraa jedhan. Garuu dhugaa jiru kana keessa furmaanni argamuu qabaa jechuudhaan dubbatan. Hidhi haaromsaa kan dandeettii kuufama bishaanii meetir kiiyubii biiliyoona 74 qabatu kun bara 2011 irraa eegalee ijaaramaa ture fulbaana darbe eebbifameera. Mariin waggoota 10 oliif Masree Sudaanii fi Itiyoophiyaa gidduutti taa'amaa ture otoo waliigaltee irra hin ga'amiin hidhichi ijaaramee xumurame. Kaayiroo fi Kaartuum hidhichi hanga bishaanii argachuu qabnu nu jalaa hir'isaa sodaa jedhuun yaaddoo qabaachuu himaa turani. Itiyoophiyaan ammoo gama kaaniin yaaddoon jiraachuu akka hin qabne irra deddeebiidhaan ibsaa jirti. Ameerikaan Kaayiroo fi Finfinnee gidduutti tumsa nagaa jajjabeessu itti fuftee jirtii ka jedhan Boolos lamaan isaanii biyyoota walitti dhufeenya seenaa wal dhibdee uumuu hin qabneen walitti hidhamanii jechuudhaan ibsan.
dhimma kana daawwannaa tibbana Itoophiyaa fi Masriitti taasisaniin mari'achuu isaanii hubachiisuudhaan quunnamtiin mootummaa Ameerikaa fi Masrii gidduutti ammallee itti fufee akka jiru ibsaniiru. Waa'ee pirezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo dubbatan Bawulos dhimmi hidha haaromsaa dhimma tarsimoo fi baay'ee barbaachisaa akka ta'es eeraniiru. Pirezidanti Tiraamp bara hojii isaanii isa jalqabaa keessatti dhimma kanaaf furmaanni akka argamu carraaqqii guddaa akka godhan ni beekna jechuudhaan waliigaltee teeknikaa xumuruu fi Waashingtanitti mallattaa'uudhaaf qophaa'uu yaadachiisanii sun garuu otoo milkaa'in hafuus dubbataniiru. Ameerikaa fi Baankiin Addunyaa marii dhimma kanarratti xiyyeeffate sadaasa bara 2019 hanga guraandhala bara 2020 gidduutti haala mijeessaa turan. Yaaliin wal fakkaataan gamtaa Afrikaatiinis eegasii taasifame bu'aan argamsiifne. Tiraamp ammas pirezidantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii fi ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad walitti fiduudhaaf yaaluun ni malaa jedhamee gaafatame Bawulos yoo waaqni jedhe kaayyoo sanaaf carraaqaa jirraa jechuudhaan deebii kennan. Mariin akkanaa kun bu'uura Afrikaa keessatti tarii taatee gamtaa Afrikaa wajjiniin wal qabatee dhufu maddeetti ta'uu akka danda'u kan agarsiisan yoo ta'u Ameerikaan jalqabbii rakkoo kanaa karaa nagaa furuudhaaf kaayyeeffate kamiyyuu ni simatti ni gargaarti jedhan. Dilbata darbe pirezidantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin Itoophiyaan bulchiinsa hidhichaa irratti adeemsa itti gaafatamummaa hin qabne yoo raawwattu Masriin harka maratteen teessuu jechuudhaan akeekachiisuun nageenya bishaan biyyattii eeguudhaaf tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an hunda akka fudhatan ibsuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan gama isheetiin Masriin masaanummaa Itoophiyaa irraa qabdu itti fufteetti jechuun himatte. Ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa haasaa al-Siisiin dhimma hidhichaa ilaalchisuudhaan tibbana dubbatan hordofee Masriin imaammata dogoggoraa ilaalcha bara kolonummaa irratti hundaa'een Itoophiyaa wajjiniin waltumsuu caala xiqqeessitee ilaaluutti jirti jechuudhaan qeeqeera. Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Mariin liqaa Itoophiyaan osoo hin kaffaliin hafte irratti xiyyeeffachuun ministeera faayinaansii Itoophiyaa fi koree liqeessitootaa gidduutti geggeeffamaa ture waliigaltee malee xumurameera. Itoophiyaan liqaa boondii yuuroo miliyoona 1 ta'u osoo hin kaffaliin hafte. Ministeerri faayinaansii Itoophiyaa mariin gaggeessaa ture sadarkaa gaariirra gaheera jedhus koree liqeessitootaa garuu waliigaltee irra hin geenye jedhan. Koreen kun Itoophiyaa seeraan gaafachuu malus himeera. Mootummoota gamtoomanii jalatti dhaabbanni nyaataa fi qonna addunyaa damee qabeensaa fi fayyadama misooma bosonaa waaraa jedhuun Itoophiyaaf beekamtii kenne. Ministeera turizimii Salaamaawit Kaasaan mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun badhaasicha fudhataniiru. Kanaan dura dhaabbatichi badhaasa wal fakkaataa ministeera muummee Abiyyiif kennu FBC'n gabaaseera. Gaazaa waraana waggaa lamaan mancaate deebisanii ijaaruuf kan oolu biyyoonni lixaa fi arabaa doolaara biliyoona 70 waadaa galuu isaanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksise. US dabalatee biyyoonni bakka akka Kanaadaa akkasumas biyyoonni arabaa hedduu Gaazaa deebisanii ijaaruuf waadaa galuu isaanii qondaala UN waabeeffachuun Reuters gabaaseera. Gama biraan hoogganaan olaanaa waraanaa US kan duula bahaa giddu galeessaa Hamaas Gaazaa keessatti namoota nagaa irratti dhukaasuun jeequmsa akka dhaabu waamicha godhe. Brad Cooper kan ajaja giddu galeessaa hoogganu hiree seena qabeessa nagaa buusuu akka itti fayyadamu waliigaltee abbaa qabxii 20 pireezidaant Tiraamp kabajuun osoo hin barfatiin akka waraana hiikkatu jechuun ibseera. Abbaan warraa weellistuu beekamtuu Awustiraaliyaa Siyaa jatti doolaarri 2,250 akka kaffalamuuf gaafate. Siyaan wal dhibdee araaramuu hin dandeenye qabaachuu isaanii hiikuuf adeemsa seeraa jalqabu kan himte yoo ta'u abbaan warraa ishee duraanii hakiima ture. Jireenya qananii ammatti jiruuf qarshiin kun akka isa barbaachisu himeera. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Dhibdee nageenyaatiin kutaalee Oromiyaa bakka hedduutti giddu galeessa biyyaa irraa imalli taasifamu yaaddoo erga uumee waggootiin lakkaa'amaniiru. Godina Wallagga Bahaatti jiraattonni aanaalee Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramuu sababa hidhattoota faannootiin imala konkolaataa balaadhaan guutame keessa bakkaa bakkatti socho'u. Jiraataan aanaa Giddaa Ayyaanaa yaaddoo nageenyaaf jecha maqaa kiyya hin ibsinaa jedhan yaada BBC'f kennaniin imalli Naqqamtee fi Giddaa gidduu konkolaataan taasifamu waggoota 4 darban jiraattota gatii guddaa kaffalchiisuu himu. Torban kana keessa hidhattoonni faannoo konkolaattota Naqamteerraa gara Giddaa Ayyaanaa imalaa turan 2 dhaabsisuun namoota ukkaamsanii fudhachuus eeru. Waayila koo maatii olaanaatu dubbise. Wanni kun edda jalqabeeti bubbuleera. Waggoota lakkoofsisaa jira. Keessumaa edda hidhattoonni faannoo jedhaman naannoo sanatti
ijaaramaniiti kaasee irra deddeebiidhaan konkolaataa irratti tarkaanfii fudhachuu, lubbuu nama baay'ee al takkaatti galaafachuu, darbee immoo akkasumatti nama keessaatii butanii birrii miiliyoonaan gaafachuun kun irra deddeebiidhaan ni mudata. Takka immoo akka istiraateejiitti itti fayyadamu yeroo mootummaan qaama faannoo sana keessaati karaa irratti namoota shakkee biyyuma biraatti yoo inni to'ate isaan immoo namuma nagaa karaa irraati butanii maatii nama butame sanaatiin nama keenya isa mootummaan qabee achi jiru gadhiisisi. Yoo ati isa gadhiifte nuti immoo si gadhiifnaa jedhu. Maatiin nama butame sana quban qabu mootummaadha kan to'atee dhimma to'ateef kan beeku mootummaadha. Isaan garuu yoo inni sun achiitii ba'e ati asii baata waan jedhu akka ittiin tadaraaddaruu wayii itti fayyadamaa turan istiraateejii akkasii yeroo garaagaraatti itti fayyadamaatuma jiru toora sanarratti keessumaati. Naannoo gaara Dichoo jedhamu guuttiniif mandara Asirii gidduu immoo naannoo Warabboo jedhamtu sana galgala naannoo sanarratti irra deddeebiidhaan namoonni butamuun waanuma baratamedha. Geejjiba alqabatee haalli itti geejjiba keessaa amma duratti naqaasan mannaaradhaa ka'umsi isaa akka ta'e san meenatti. Magaalaa Naqamteetti nuti nama qabnaa jedhu kan obboleessi butamee rakkoo kanaan dura. Isaan yoo tati qaama mootummaatti sittillee maal gochoo iddoo akkasii dhatte nutoo nama qabnaate achi keessaa siin jedhuun hormaanti qaama mootummaadha jettee itti dhiyaattullee jechuudha. Kanaafuu gaafa namni buufata konkolaataatiin makiinaa yaabbatee ka'u namni isaaniif odeeffannoo kennu jira. Nama akkasii jedhu tokko tilmaamaan nama kanarraa yoo qabne horii irraa arganna jedhanii nama tilmaaman odeeffannoo kennuuf jechuudha. Lammatammoo nama dhimma siyaasa isaaniitti barbaadan yoo jiraate mannaariyaatti gaafa namni ka'u odeeffannoo fudhatu sana booda karaarra makiinaa dhaabachiisu isa buusu isatti dabalanii immoo ammas namoota 2-3 itti dabalaniiti kan isaan buusan. Kan nama gaddisiisu gaafa obboleessi koo qabamu nama 7 bo'e keessaati inni kaan ani sabaan amaaradha jedhee masqalii mormarraati qabu argisiise gadhiisanii dacaa akka geessanii. Obboleessa koo nama 2 kan biraa immoo fuudhanii bosona geessanii inni waan kaffalu maatiin liqeeffatee ofitti kaffalee ba'ee warri kaan garuu kaffalanii amma yoona iddoo isaan itti ajjeesan illee hin baramiin hafe namni 2 nama 3 keessaa jechuudha. Hanga kana ji'a 3-4 hin caalu. Jarri kana godhan immoo hordoffii maan booddee kan nama dhibu innumti jara kana butee faannoo dhumti sun qabamee ture hordoffiidhaan. Garuu seeratti hin dhiyaanne. Waajjira poolisii magaalaa Hangar Guuttiin keessa kan inni taa'aa ture. Abdii kutannee madhiifne birrii 600 kan kaffalle 700 kan kaffalee hin bahin lagatti hafe jira. Hanga kana namni dararamaa jira toora sanarratti. Dhaggeeffattoota keenya jiraattonni naannoo Naqqamtee kaan nageenya isaaniif waan sodaataniif afgaaffii kennuuf eeyyamamuu miti. Rakkoo hawaasni aanaa giddaa ayyaanaa imala Naqqamtee fi magaala isaanii gidduutti isaanirra gahaa jiru kana ilaalchisuun qondaalota aanichaa dubbisuuf yaaliin goone sababa bilbila nu jalaa hin kaasneef hin milkoofne. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa ji'a Onkololeessaa kana keessa baaseen naannolee Itoophiyaa hedduu keessatti mirgi bilisaan socho'uu lammiilee saffisaan hammaataa jiraachuu eereera. Naannolee Amaaraa, Beenshaangul Gumuz, Gaambeellaa fi Oromiyaatti mirgi bilisaan bakkaa bakkatti socho'u yaaddessaadha jechuun ibseera. Naannoo Oromiyaa keessatti gocha butii konkolaataawwan uummata deddeebisan irratti ji'oota eebilaa hanga adoolessatti raawwataman 7 tarreesseera. Buttaan namootaa naannolee Itoophiyaa adda addaatti raawwatamu kun hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Abaawa Shanee jedhuunii fi hidhattoota faannootiin raawwatamus beeksiseera koomishinichi. Torbee muraasa as utaalloo cimaan qabamuu namoonni himatan heddummataniiru. Ho'a qaamaa olaanaa, qufaa, bowwoo mataa, dadhabbii, qaama caccabsuu akkasumas axxiffachuun mallattoolee namoota dhukkubichaan qabaman baay'ee irratti mul'atedha. Utaalloon kun COVID waliin hidhata qaba. Hospitaala Asallaatti hakiima waliigalaa fi Yuunivarsiitii Arsii kan barsiisan Dr. Abarraa Girmaa Waayillikoo Habtaamuu Xibabuu gaafateera. Utaalloo yeroo ammaa kutaawwan Oromiyaa ta'e kan Itoophiyaa bakkee tokko keessatti xiqqooshii tatamsaa waan jiru fakkaata. Innis immoo kan eegan erga ijoolleen gara mana barumsaa deebite. Garuu keessiinsaa keessi cimaa miti salphaadhuma. Gosoota qufaa kanaan dura darbanirraa waan adda ta'e hin qabu. Kanaan duras wanta waqtii ijoolleen mana barumsaatti deebi'an haalli tatamseen isaa ijoolleerraa ijoolleetti waan darbuuf salphumatti ta'a. Mallattooleen isaa kan akkamiiti, Dooktar? Baay'inaan ijoollee irratti kan mul'achaa ture.
ho'iinsa qaamaa, qofaa, haxxiffachiisuu, kubbii mataa na dadhabbii kun mallattoowwan namoonni baay'een kan agarsiisanidha. Isuma agarsiisaa jirurreedha namoonni amma mana yaalaa dhufaniis. Amma namoonni baay'een mallattoon isaa dhibee COVID wajjin wal fakkaataa COVID ta'uun oolu jedhanii namoonni kaasanii jiru. Kanarratti tarii wanti baramee jira Dooktar? Dhukkubni qofaa kun vaayireesota gosoota garaagaraa 200 jiru. Isa keessaa riinoo vaayirasii kan jedhamudha. Yeroo baay'ee kan akka Itoophiyaatti qofaa siizinii waqtiileedhaan wal qabatu kan wal qabatu. Akkuma immoo haara influensaa yookaan immoo koovidii koronaa vaayirasii sunirree gosa tokko isaanii garuu mallattoon isaanii wal fakkaataadha. Mallattoowwan qofaa koronaanis kan qabu mallattoo wal fakkaataa qabaachuu danda'u kan qooddatanii jechuudha. Kana jechuun garuu koronaadha jechuu osoo hin ta'iin inni kun riinoo vaayirasii kan jedhamu sanii waan dhufe fakkaata. Sababni isaas yeroo waqtii kana kan wal qabatee kan deemudha. Ho'iinsa qaamaa, dadhabbii qaamaa yoo qaamni keenya vaayirasoota qofaatiin weerarame kan deebii kennu waan ta'eef kana jechuun koronaa jechuu miti. Irra deddeebiidhaan mudatanaan jettaniif waqtii kana jechuun waqtii birraa jechuudha. Yeroo baay'ee kan muuxannoo irraa arginu yeroo waqtii birraa yeroo miicaamee ta'e yeroo sanii ijoolleen immoo gaafa mana barumsaa deebitu waan kun salphumaatti tamsa'a. Kanaaf waqtii kana wal qabataa garuu guyyoota 7 kana hin darbu waan fayyamudha. Fayyaadhuma jirus waan baramaadha. Waan kana dura qofaa kana dura barreerraa waan adda ta'e miti. Miidhaan isaa gas cimaa hin ta'u naan jettaniirtu namoonni hospitaala seenanii ciisanii wallaanaman fa'aa akka jiran dhageen ture garuu hagam ta'uu danda'a miidhaan utaalloo gosa kanaa kun? Akka koovidii kana dura turesanii osoo hin ta'in yookiin qofaa kanaan dura birraa waan adda isa godhu hin jiru. Nu biratti akka hospitaala keenyatti pirivaalensii kan jennu sun adda kan ta'e waan jiru miti. Waan kanaan duraatirraa adda ta'e hin qabu. Namoonni garuu baay'inaan kan dhufan utaalloo kana himatu. Isarra darbee garuu utaalloon hin ciibsu. Kan ciibsu yoo dhukkuba biraa jiraateedha. Nama dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba akka dhiibbaa dhiigaa fi dhukkuboota kanneen biroo kan qaban duraan isaan of eeggannoo gochuun xiqqoo ni barbaachisa. Ijoo mallattoolee kanarree qabaatan boqonnaa fudhachuu gara mana yaalaa deemanis ilaallamuu qabu isaan. Meetarii namoonni dhukkuba kanaan qabamanii qaama isaanii caccabsuu, bowwoo mataa, ho'i qaamaa dabalu wantoonni kun irratti mul'atu. Tarii dhukkuboota yookaan immoo mallattoolee kunneen irraa bayyanachuudhaaf maal gochuu qabu? Isa heduu yaa kaafnume. Kan gochuu qabanii jalqaba yoo mallattoon dadhabbiin akka qofaan jiraatee addabsiisuun jiraatee jedhee yoo hojiirra kan jiran ta'e naannoo manaatti argamu. Maaliif dhukkubni kun isaan darbee nama biraatiif ni tamsa'a waan ta'eef erga manatti hafanii immoo maal godhu bishaan baay'ee dhuguu, boqonnaa gahaa ta'e fudhachuu, mallattoowwan caccabsa qaamaa, dhukkubbii mataa, ho'iinsa qaamaatiif immoo qorichoota salphaa ta'an kan akka paaraastamoolii kan jedhaman ni jiru. Isaan itti fudhachuu, hirriba gahaa ta'e rafuu kun qaama keenya dandeettii ittisummaa isaa jabeessa waan ta'eef qorichi jirus waanuma kanaadha. Isa dandeettii ittisummaa qaama keenya jabeessuudha malee qorichi kan biraa hin ajeenyu. Dooktar namoonni baay'een iddoo baay'eetti dhukkubni kun akka jiru hin kaasu. Hagam babal'ataadha jettanii yaaddu isin wanta agartanirraa? Akkuma carraa tahee kutaa daa'immanii ilaalaa ture. Nama jajjaboorraa daa'imman irratti mul'achaa jira hamma dhukkubni yeroo ammaa kuni. Dhukkuba kanaan akka hin qabamne of eeggannoo akkamii gochuu qabu isa hedhu osoo kaasne? Harka yeroo hunda dhiqachuu, namoota dhukkubsatan yoo dhukkubsatan ofii isaaniitiif naannoo hojiirraa hafanii hanga guyyaa 5 naannoo manaa turuu waan kana itti godhanii gaarii ta'a. Ijoollee yoo ta'e mana barumsaatirraa guyyaa 5 hanga 7 gidduu mana barumsaatirraa hafanii mana ooluu qabu. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jenne goolabnee sagantaa kana hirphaa gammachuu qopheessee Deevis Masaaroo ogeessa teeknikaa abbaa dabareeti. Odeessaalee keenya dabalataa YouTube, WhatsApp, marsariitiirraa argachuu ni dandeessu. Boor dachaana nagaatti bula.